Hashamar kafuune daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Miidiyaa akkam jirtan nagaan keenya kan jaalalaa onneerraa madde bakkuma jirtanitti isin qaqqabu jenna daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Miidiyaadha. Oduu keenya ammaaf qabanne kan isinitti himu ana Muhaa Oromooti. Agaduma sagantaattiin waliin turaan afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya like share gochuus hin dagatinaadha. Waraanni bilisummaa Oromoo Wobombaa Wallaggaa aanaa Saasigaa magaalaa Saasigaatii fi naannoo isiitti tarkaanfii fudhateen humna diinaa kan ittiin jedhee waamu. Waraana mootummaa Abiyyi hedduu isaanii du'aa fi madoon adabee jiraachuu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii laaleessaa waraana weerartuu mootummaa faashistii Abiyyi Ahmad irratti fudhatu jabeessee itti fufuudhaan loltoota Abiyyi Ahmad du'aa fi madoon adabee jiraachuu kan hime. Lola kaleessa onkololeessa gaafa 27 bara 2022 hanga guyyaa irraatti godina Baha Wallaggaa Saasigaa daandii guddicha magaalaa Aanichaa fi magaalaa Jimaatitti argamu irratti ammoo bakka Gammanne jedhamu irratti fudhateen irree fi gaachanni ummata Oromoo Woboon loltoota diinaa waraana Biltsiginnaa dursee itti marsuun erga marfata isaa keessa galchee rasaasa akka bokkaatti itti roobsuudhaan tarkaanfii jabduu fudhateen 74 ol yoo ajjeesu 60 caala madeessee jira. Kana malees tarkaanfii kanaan qawwee keemmi hedduu hidhannoo guutuu waliin humnoota faashistoota Abiyyi Ahmad irraa hiikuudhaan dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchee jiraachuu gootichi waraana bilisummaa Oromoo Woboon himee jira. Lolli guddaan lafoo fi qilleensarraa waraana bilisummaa Oromoo Woboodhaa fi waraana mootummaa Abiyyi Ahmad jidduutti deemaa jirus ammaatee itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Woboon haleellaan diroonii mootummaa faashistii Abiyyi Ahmadiif duuba nu hin deebisu kan jedhe. Kan duubatti nu deebisu waan saba guddaa biyyatti Oromoo barbaachisu gaafa Oromoon argate qofaas jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Woboon lola guddaa Baha Wallaggaa aanaa Saasigaatii fi naannawa isaatti gaggeesseen guutumattuu injifannoo guddoo gonfachuu kan beeksise. Tarkaanfii laaleessaa fudhate kanaan humna diinaa akka baala mukaatti harcaasuudhaan mootummaa Abiyyi Ahmadis naasisee jira. Woboon lixa Oromiyaatii fi gama kaaniin jiddu galeessa Oromiyaattis waraana Abiyyi Ahmad barbadeessaa jiraachuu kan beeksise. Guyyootaan duras mootummaan Abiyyi Ahmad muddamsuu jabduu keessa kan galee fi saffisni waraanni bilisummaa Oromoo Woboon itti adeemaa jiru kan akka malee naasise. Haleellaa dirooniidha walitti aansuudhaan guyyootaaf Oromiyaa keessatti gaggeesseen lubbuu namoota qulqulluu dhibbootamaan lakkaa'amanii kan balleesse. Waraanni bilisummaa Oromoo Woboon kanaas itti gaafatama jalaa hin bahu kan jedhe ammoo hawaasni idil addunyaadha mootummaa shiftaa fi gabroonfataa harka dhiigaa saba qulqulluu lafarraa obbaasaa jiru. Hawaasni addunyaa yeroo itti gaafatamaa godhus amma jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Woboon tarkaanfii laaleessaa jiddu galeessa Oromiyaa fi lixaa fi kibbatti fudhachaa jiruun injifannoo guddoo gonfachuu kan beeksise. Humna diina haga dhumaatti Oromiyaa keessaa barbadeessee qulqulleessuudhaafis akka jiru beeksisee jira. Yeroo qilleensarraa mootummaan Abiyyi Ahmad haleellaa jabduu raawwachaa jiru kanatti Woboonis hojii guddottiin jira kan jedhe jiddu galeessaa fi lixa Oromiyaatti humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad hedduu isaanii barbadeessuudhaan bakkoota murteessoos harkatti galfatee akka jirus beeksisee jira. Yeroonii fi lolli guddaa waraana bilisummaa Oromoo Woboodhaa fi humnoota mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru kanatti waraanni mootummaa Abiyyi Ahmad dhibbaatamaan lakkaa'amanis waraana bilisummaa Oromoo Woboo jiddu galeessaa fi lixa Oromiyaatti argamanitti harka isaanii laachaa jiraachuunis himamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Woboon mootummaan Abiyyi Ahmad gocha sanyii dogoggaadhaa Oromoota gubbatti raawwachaa jiru kanaaf itti gaafatama kan jedhe. Faashistoota ammoo inni bobbaases Oromiyaa keessaa qulqulleessine yeroon baafnus fagoo mitis jedhee jira.
lolli kaaba Itoophiyaatti deemaa jiru battalumatti akka dhaabbatu ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antooniyoo Bilinken irra deebiidhaan ibsanii jiru. Antooniyoo Bilinken marii pirezidaantii biyya tokkummaa Arabootaa Muhammad bin Zayed waliin taasisan irratti ture kana kan jedhani. Antooniyoo Bilinken Tiwiitarii isaanii irratti akka barreessanitti deeggarsi Yukireeniif taasifamuu fi wal waraansi Itoophiyaa gama kaabaa keessatti deemaa jiru hatattamaan dhaabbachuu dabalatee dhimmoota naannoo adda addaa irratti pirezidaantii Muhammad bin Zayed waliin marii gaarii taasifnee jirra jedhanii jiru. Antooniyoo Bilinken ibsa isaanii baasan kanaan Itoophiyaa keessatti namoota rakkatan hundaaf gargaarsi namummaa danqaa tokko malee akka dhaqqabu, lammiilee nagaa eeguudhaaf tarkaanfiin akka fudhatamu, akkasumas humnoonni waraana Eertiriyaa Itoophiyaa gama kaabaa keessaa akka ba'an gochuudhaaf jiilota walgahii irra jiran wajjin waliigaluu akka qabanis gaafatanii jiru. Hooggantoonni gameeyyiin adda bilisa baasaa uummataa Tigraay TPLF walgahii Afrikaa kibbaatti taa'amaa jiru gubbatti wal waraansi akka dhaabbatu, gargaarsi danqaa tokko malee akka seenuu fi waraanni Eertiriyaa Tigraay keessaa hatattamaan akka ba'u gaafatee jira. Mootummaan federaalaa kan Abiyyi Ahmadiin durfamu ammoo gama isaatiin gaafii dhiyeesse tokkollees hin qabu. Mariin araaraa TPLF fi mootummaa gidduutti Afrikaa kibbaatti gaggeeffamaa jiru guyyootaaf akkuma itti fufetti jira. Haa ta'u malee gama biraatiin mootummaan federaalaa Itoophiyaa sochii gargaarsa namummaa Tigraay keessatti gaggeeffamu to'achuun dirqama heera mootummaarra jiru jechuudhaanis himee jira. Himaan mootummaa Itoophiyaa Laggasaa Tulluudha gama isaaniitiin fuula feesbuukii isaanii irratti akka maxxansanitti mootummaan nageenya uummata Tigraay keessaa eeguu fi hojii gargaarsa namummaa achitti gaggeeffamu to'achuun dhimma mariidhaaf dhiyaatu miti jechuudhaanis himanii jiru. TPLF fi mootummaan federaalaa Itoophiyaa yeroo Afrikaa kibbaatti mariidhaaf barcuma gubbaa taa'aa jiran kanatti lolli guddaan naannoo Tigraay keessatti kan akkaan jabaates gaggeeffamaa jira. Lolli guddaan yeroo gaggeeffamaa jiru kanatti waraanni TPLF naannoo adda garaat irraa gara naannoo Zaalambassaa bakka lolli guddaan itti gaggeeffamaa jirutti guutumattuu humna mootummaa dura dhaabbachuudhaaf achitti lola guddaas gaggeessaa jiraachuun himamee jira. Waraanni Eertiriyaatii fi kan mootummaa Itoophiyaa guyyaa lama dura ammoo adda giraatii fi Zaalambassaa dabalatee bakkoota murteessoo humna TPLF harkaa baasuudhaaf lola waloodhaan gaggeessaa akka turan kan himame. Mootummaan federaala Itoophiyaa gama isaatiin magaalota Tigraay murteessoo ta'anii fi bakkoota barbaachisoo harkatti galfanne jechuun kan hime ammoo magaalota hedduu otoo maqaa hin dhahin bira darbuudhaan humni TPLF bakkoota hedduuttis booji'amaa jira. Akkasuma bakkoota garagaraatti raayyaa isaa biyyattiitii fi naannoolee birootti deemuudhaan harka keessan laadhaa jechuudhaan raayyaa isaa biyyattiidha waamichas dabarsee ture. Hoogganaan TPLF olaanaan Dr. Dabratsiyoon kanaan dura ammoo humnoota waloo waraana Eertiriyaatii fi Itoophiyaadha Tigraay keessa galan bakka awwaalcha isaanii qopheessine isaan simachuuf jirra jechuudhaan dhaaddatanii ammoo kan turan ajajoonni waraana TPLFis humnoota waloo kanneen waraana Itoophiyaatii fi Eertiriyaadha biyyootti makaa jirra jechuudhaanis dhaadachaa jiru. Raayyaan isaa biyya Itoophiyaatis humnoota TPLF hedduu barbadeessinee jirra, injifannoo gurguddoo argachaa jirra jechuudhaan otuma walgahii gubbaa ammoo barcumarra waliin taa'aa jiranii dhaadannoos dhageessisu humnoonni lamaan itti fufanii jiru. Haleellaan diroonii fi MiG-29 naannoo Tigraay irraa fuula isaa gara Oromiyaatti erga deeffatee bobbolee jira. Mootummaan Abiyyi Ahmad kan lola waraana bilisummaa Oromoo WBO wajjin gaggeessaa jiru muddamsuu jabduu keessa seenee Oromiyaa dachee dhiigaa taasisuudhaan dhiiga qulqulloota hedduu diroonii nama maleessaa fi xiyyaara lolaa MiG-29 Wallagga Bahaa aanaa Nunnuqumbaa fi gama kaanii Shawaa Lixaa aanaa Coophii Lixa Shaggar Kinda Bira dabalatee bakkoota hedduutti dhiiga Oromoota qulqulluu akka galaanaattis dhangalaasaa jira. Haleellaa diroonii nama maleessaatii fi akkasuma xiyyaara lolaa ammoo MiG-29 Coobitti raawwatame namoonni nagaa qulqulluun 130 caalaan ajjeefamuudhaa fi 100 ammoo 60 madaa'anii jiraachuun isaaniitis himamee jira. Kana keessatti daa'immanii fi manguddoonni keessatti kan argaman hoggaa ta'u haleellaa diroonii bakkoota garaagaraa
garagaraatti mootummaa faashistii Abiyyi Ahmadiin gaggeeffameen namoonni nagaa badii tokko malee 370 ol dhumuun isaaniitis baramee jira. Balalistoota xiyyaara MiG-29 Oromoota lafarraa fixaa jiran 3 keessaa inni tokko ammoo Leetanal Koloneel Salamoon Baqqaleedhaa kan jedhaman ta'uun isaaniitis beekamee jira. Haleellaan dirooniitii fi xiyyaaraa kanaan dura naannoo Tigraay bakkoota garagaraatti gaggeeffamaa ture amma Oromiyaatti kan naanneeffate hoggaa ta'u Oromiyaa bakkoota hedduuttis lubbuu hedduu fi qabeenya ummataatis hedduu barbadeessee jira.